akkasiifiyyuu garit xeeyyata dubbii tiyya dabra na waliin itti deema saniin jedhu. Uumati naannoo adda addaa handaanga fula hedduun waliin qabu sabab tokko malee wal nyaachisuun wal hadhaa turuun ni yaadatama. Akkasumas gam godin Boorana kanaanis uumatni afaaniif aadaa tokko qabu shiri jidduu isaanitti xaxamiin gaafii tokko malee wal waraanaa jiru. Kanaafuu saba kanaafi furmaatii tokkummaa qofa. Tokkummaa gosa waliin qabnu irratti seena waliin qabnu waliin hara walalootiin asiin dura waan qophees qaba. Dhaabbatni miti mootummaa yookaan NGO'n waan nagaa irratti hojjettu tokko yaamichi nu tolchitee turte. Leenjii illee nu kennaa turte. Walaloo tana walaloo masjalatti sanii dubbisuuf deemtana walgayeessullee irratti dubbisee ture. Ardhallee hara hanaani isan biraan ga'a obsaanii gadda sheer walii tolchaa wal biraan nagaa saniin jedha oraa bulaa deebana irtee warri dhibittiin baaftaniif hin qusatina sheer tolcha saniin jedha. Sun akkasii duuba gos waliin qubannu gos jaa walaloo gabaabdu tokko irratti qopheessee jira. Waaqii tokkummaan nu dhufinna fuula jirtanii tokkummaa jabeessan isan tadhaamadhaa. Gochiti tuni Boorana, Gujii, Gabra, Arboore, Konso, Ejji namni beekni jiru mala gosoota tana. Duuba gisee tokkooni gos jirtu cufa waliin ga'uu hin danda'ani obboleeyyan teen warri maqaa keessan hin tuqinilleen biranaa deema yoo rabbiin jedhe guyyaa dhibii dabarfannee jirra dhiyaadha gara walalootti sanii dabra warra mana sitti maqaa kana Konsoo Arbooralleen hin beektanii gama ilgalchuu kanaan jiranii Gujiilleen akkasuma haraa hibbaa kanaan jirti. Gabartilleen akkasuma gama Reeniyaa hangulaanii beektanii ribbi gama Reeniyaa hangulaanii Ejjiilleen ejji waama jedhanii gamli boruu kanaan jirti. Ejji tana waan as keessa dheefillee adda xiqqaattee aadaa irratee waliin qabaachaa turre waan akitti dhageenyetti jechuudha. Amma gara walalootti dabra. Booranaaf Gujicha, Gabra Booranticha, Arboore Konsicha, Boorantichi boruu kaquttuma mirga warfaajji kennu alaaba Boorana ejji war jaalala gumigaa yommure jidduun teen naga. Ba'Afrikaa jirtu isan sanyii kuushi hadhalootan idda. Ba'Afrikaa jirtu isan sanyii kuushi hadhalootan idda. Gochiti tun tokkuma ta Gabra Boorana sirni gadaa Oromoo hundeessuu warqara gam qaallutiin ladu shanan qaba eebdhala dhaloota sunitti walii gala aadan lubbuu qabdi tanatti walta qaba gaaf rakkoon galtu gaaddis dhugaatti fura haqqi waliin dabsu laale dhugaan mura haqqi waliin dabsu laale dhugaan mura haqqi waliin dabsu laale dhugaan mura warri jaala soddaa walirra fuudhee bulaa'e. Warri jaala soddaa walirra fuudhee bulaa'e. Gabraafi Boorana similiqin. Oromoo Gabaroo akkuma sabbo goona miigoofa Gabra gaara war gaaroo muumama war dibbee shananii isan fooni dhiiga sunumatti amaniye isan fooni dhiiga sunumatti amaniye. Booranaaf Gabarti aadaa waliin qabna goga dibbee shananii walirra fudhanna qumbii qaalluun biif Gabrirra fudhanna jireen hamaa tola walumaan obsine hadhufu dabarra seena hamaa tola hedduu waliin qabna mee wal jabeeffanna seena hamaa tola hedduu waliin qabna mee wal jabeeffanna. Gabruma beekadhiyya Konsichi dirricha gaaf muud qaalluu kagadaan mojjicha yoo konsichi dhufu akkasiin simata ilmi Booranticha. Gadaan gada gaara gadaan mojjii gaara warri gaara dhufe naga yaannuu dhufe qaalluu muudu dhufe bokka buusuu dhufe jedhe Konsoo saada aadan lubbuu qabdi hamidhaan waaqaa'e aadan lubbuu qabdi hamidhaan waaqaa'e.
konsichi hallacha booranii aadaa qabu cufa siinabdachaa booran waliin boriif walabdachaa warra gummaan beekan ogeeyyot adda tolchituu buuranii waya badda kurni 8 mataalle achuma guuranii waya badda kurni 8 mataalle achuma guuranii tun konsoon beektanii tuni konsoon yaa rabooretiya warra eebbis qabsiisu hagaarom waaqa nagaan keessan gudda yoo waliin baatan bifti teessan tokko yoo waliin yaatan isan foon tokko eessan walaatan isan foon tokko eessan walaatan gochiti tun cuftinu horsiiftorii qeenca bifalleen tokkuma maaliin gargari beenna bonaaf gannalle marra bisaan qabnu walumaan dheenna nuduru tokkuma olitti wal beennaa nuduru tokkuma olitti wal beennaa marra bisaan qabnu walumaan sooranna dogongor seenaa irra wal gorfanna yaadu wal numure walumaan fixanna waan waaqi jaalatu tokkumma gosteenna qalbii nagaa tokkooni gur wal buufne lolii bu'aa hin qabu nagaa jabeeffanne lolii bu'aa hin qabu nagaa jabeeffanne lolonti asumatti obbaati ardhaa fi guyyataanuuf ammoo midhaasine aganalirra fofooyyessine warra filletti darree waliinoof naasaniin jedhu waaqi war nagaa war wal jaalatu war tokkummaa ufi jabeeffatu waaqi nu tolchinna isan tamuu gochiti tamuu waan tokkummaa irratti illaafina jabaadha saniin jenna naga malee waraanii yoo baasise yaa agartanii waan isanti hin qabuun arbeettanii agarte alleen hum dandeettitiyya hara gochitu tun tokko taatuniin akkisiin tokko agarte waan danda'uuni jidduu ejjee nagaan soquu jirra dufamma gara barreeffama reefu baane haanti dabra barreeffami sun ammoo akka malee dheeralle barreeffama akka malee guddaalle himmee rabbi nu laafisinna yoo danda'ame walumaan itti deemna akka malee guddaa garte barreeffama akka malee guddaati jechuudha haa taatu immoo naa obsa jarjarsee yoo danda'e akka tamreefu jedhe yoo danda'e duuba akkasiin nu gabaabattu tochina barreeffami kun dheera obsaan dubbisa na hordofaa barru seenaa tagamili boruu tana nami barreesse abduuf gabaaboo duubati waggaa 4 dura barreessee fi biisarra maxxansee jechuudha. Uummati Oromoo waggaa 27 dabraniif bitta garbummaa TPLF jalatti kufuun ergamtuu gaditti jiraachaa turuun ni yaadatama. Wanjoo garbummaa jalatti kufee karaa ofirraa qolachuuf qabsoo didda garbummaa bifa garagaraatiin geggeessaa tureera. Mootoleen TPLF karoorsa bal'aa kana lafisa dhiphisuun danda'amu irratti Oromiyaa kallatti hundaani dhiphisuun boca kaartaa Oromiyaa jijjiiruu fi saboota fi sablammoota wal ollaa hunda maqadaan gatiin irratti qindeessuun barbaraani falmi lafa ajanda godhaa turanii gam bahaatiin Oromiyaaf Soomalii jidduu gamlit Oromiyaatiin Oromiyaa Beenishaangul Gumuuz Gambeella jidduu haaban Oromiyaaf Affaar jidduu kibbaan Oromiyaa fi Garri jidduu ajanda falmi daangaa rakkoo ijoo walitti bu'iinsa uummata Oromoo fi saboota bira akka ture ni beekama. Shirri ajanda daangaa lafa kuni wanni godhamee fi saba Oromoo saboota ollaa hundaani wal dhabsiisuni akka Oromooni saba jeequmsaa fi waraanan beekan taatu gochuuni dhuga uummatni Oromoo qabu dhossuu fi kan fayyadameedha. Yeroo ammatti rakkoon daangaa biyya Itoophiyaatii fi qormaata guddaa ta'ee jira.
lubbuun ilmaan nama akka salphaatti dhimmi daangaa kan irratti bahaa turte ammallee ba'aatum jirti. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo tana hiikuufis fedhii kan hin qabnee fi inumayyuu siyaasan dhimmi itti bahuu fi kanaas ta'e sanis tarsiimoon TPLF waggaa 27 dabran bocaa baate galma ga'uuni ardha Itoophiyaa bakka hundatti rakkoo daangaa fi jecha falmii biyyi tokko rakkoo daangaa fi jecha lammiin biyyi tokko wal fixaa qahee fi qabeen ofii irraa wal buqqisee ammas buqqisaatu jira. Godina Oromiyaa rakkoo daangaa fi jecha bardheeraa fi lubbuun lammiilee hedduun keessatti wareegamaa baatee fi ammallee wareegamaatu jirtu keessa inni tokkoo fi hangafi godina Booranaati. Godini Booranaa gamili boruu kakaabatiin uummata gaafa daangaan Oromiyaa akka dhalate jiru biyya Soomaliitiin wal daangessituudha. Bardargii keessa qootti yookaan rifijji jedhame gosa Soomalii Hagarri jedhamtu ka'aniin iddoo dhaloota isaanii hin beekne Oromiyaa gam Booranatti Mooyyale Goofaaf Layi qadaddumaaf cillaanqootti buusuni warri buusan suni Soomaliilaand keessa dhufe akkuma kolgaltummaatti lafum uummata irra mootummaan dargii qubsiise. Dhugatana anis ijoollummaa kootiin argeera. Angaafas ijoollummaa kootiin argeera. Nu gaafas ganda lahee arda teessoo Oomaa jedhamu qubanna. Ollaan keenna Maabara jedhaniin warra haara dhufeen immoo Qootti jedhaniin. Gaafas yoo haawwan teenna qammana qootti kennitu ilumaan argaa ture. Eegas dargiin kufe uummati wal dhabe garriif Booran jidduutti waraani cimaan baname mootummaan dargii waan kufee fi mootummaan uummata araarsu hin turre. Lafallee hongee yookaan hoolan cimtuun waan dhoofte fi uummati guutumatti gargari baqateedhan. Garriin amal kolgaltummaa waan beektuu fi daftee mootummaa Keeniyaatti harka kennatteen. Qoottiin lafa waldaa jedhamtu Sololoo fi Torbii jidduutti jaaramte. Uummati gamlachuutu waraana fi hongeeni waan miidhamee fi qootti waldaa tan seenee gargaarsa UNHCR argateera. Achiin duuba roobi roobnan mootummaan Keeniyaa biyyatti akka galanii nam tolcheedha. Nam warda inni irra buqqa'etti akka deebisanii taasifameedha. Itoophiyaan gaafas mootummaa ce'umsa jirti. Gar Keeniyaatti uummati deebifame mootummaan Itoophiyaa tasgabbii waan hin argatinii fi uummati sodaa arda duriitti deebi'uu qabaate deebi'eedha. Haal kanaani uummanni Boorana iddoo duraanitti deebi'uu fi soda nageenya akka qabu himateedha. Sabab soda nageenya kanaafi uummati duraani Layi qadaddum cillaan qubatu arda caamuqe mala biifi xiille maddootti uummati arda wiille jedhamu bakka haraan Goofaa goruun iddoo keella Gubruki Mooyyale yeroo amma uummanni beedee buul adii qubatu arda Shawabarree qubsiifameen. Kun yeroo sunii fi rakkoo nageenyaatiif sodaachuu malee arda isaaniitti akka hin galchini barreessitoonni ni ibsuu. Ibsa guutuu fi kitaaba Dr. Richard Hogg Pastoralism in the Nation
horsiisee bultoota fi sabisa jedhaman dhimma kan irratti barreessanii jiran dubbisuu dandeettanii achi dubbisuu hin dandeettanii barruu akka malee dheertutti jidduun bisaan dhugaa deebni malee saafaan nama hoositu. Saafaan nama hoositu ittuun fuufnaa rabbi nu laafisinna. Uumati garrii hundinuu mooyyalee fi arda buuladii uumati garrii hundinuu mooyyalee fi arda buuladiitti qubsiifame. Uumati Oromoo gabra qabbanaawaa maddoo miigoo malabii fi xaaxessaatti qubsiifame. Mootummaan eegee dhaabate caasa diriirfate ijaaramuu jalqabee. Gaafas booranii paartiin Oromoo ta'e inni arge afaa qofaa. OPDO'n dhumnaani afaa laf keessa bahee. Mootummaan wayyaanee sababa jib uummata Oromoo boorana hangaftichi irra uummata Oromoo boorana hangaftichi irra waan jib qabuu fi hawaasni Oromoo boorana hundi deeggartoota abaa'oo jechuun mootummaa haaraa dhufe biratti akka wal fudhachuu hin dandeenye taasifamedha. Maqballeessi raawwatamedha. Jaarsi cimaan qaaminan baratee fi haa'imii yookaan dargaggeessi hubannoo qabu hundinuu mootummaa kanaani wal muree qabsoo hidhannoo abaa'ootti galeedha. Jaarsi cimaa dargaggeessa hubannoo qabuu fi nami barate hundinuuti mootummaatiin adamsamuu eegaleedha. Yeroo kanatti dubbiin tuni akkas turteedha. Mootummaan Itoophiyaa Milles Zeenaawii magaal doolotti uummata Soomalii waliin marii taasiseeni akkas jedheen. Laf guddoo diqqeessuu diqqoo ammoo guddisuun harkeen keessa jira. Tanaaf luuqi haga mooyyalee isanii kennina jechuun waada seeneen. Sababum kanaan garriin carra mootummaa wayyaanetiin simattu argatte booranii dargii kufti jette gam TPLF ciisuun uummata boorana adamsiisu jalqabdeen. Laakkuun bubbulaniin garrii fi TPLF yaadan wal fudhatanii booranaaf TPLF immoo maqaa dargii kuftee abaa'oo maqaa dargii kuftee fi abaa'ootiin TPLF'n gargari fagaatanii. Bari gooti TPLF hayyaalumfaan mooyyalet helikopteraan deebi'anii gaafas tureen. Lafteen garriif hangurgure abbaani hayyaalumii. Hayyaalum kanaa hayyaalumii maqaa dargiif abaa'ollee gaafas dhagahuu hin feenee. Bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaa irra eegalte garriin carraa similiqindum dubbiin tuniin. Bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irra eegalte garriin carraa laye beede agaali qadaddu cillaanqo kan fakkaatu qubsiifamuu argatteedha. Angaafas illee alaabaa Soomalee arge hin beeku wedhe. Boorani sababa soda mootummaa qabuu fi walitti dhiyaate qabeen isa boorani sababa soda mootummaa qabuu fi walitti dhiyaate qabeen isa kan uummata irra qubsiisan sirnaan falmachuu hin dandeenyedha. Taatullee takkuma callisee hin beeku wedhe. Lafti tulaa goofaaf lay fudhatamuu fi lafti tulaa goofaaf lay fudhatamuu fi qaa guddaa kan uume dhaaba godina boorana bulchaa baate OPDO warri boba qoobse jechuun hawaasni keenya falmaatum ture laakuma deemaniini garriin karaatti achas dhiyaachaa caabuqe gamil boruu uudati ammikoo arboor qubachuu eegalteen. Yeroo hunda asirratti walitti bu'iinsatti tureedha. Waldhaba marraaf bisaanii irra jedhamuun paartiin godina bulchaa turte gabaasaa turteedha.
dhugaan uummata haqqii uummataa fi qabeenyi uummata kana dabaan dhofamaa ture biidaan gaarratti walta buutu isaan amma maan jedhan wara marraaf bisaanitii jedhan yoon barruutan keessatti kan dubbannu warri kun qaruma in dhageenna gurrumaan dhagaa turre malee lolii ijoollumirra jala qabnee dhudhum dhageen funcu ficcitiin isa guddayyooni qara falmu lafaati jedhan nulleen achi yaa'anii lolluun hire wanni nu dhageennu marra bisaani areelirratti wal lolanii jedhan dubbiin gara areelan jirtu jedhan asirratti akka subachuu jirra ittum fufname boorani falmi cimtu geggeesse boorani falmi cuftuu geggeesse namu arda duriitti haa galu jedhani boorani beedee arda hoolaa buuladi goof hojiya tumaa fi kan fakkaatan hunda qubateedhan ammallee wal dhabi dhufi mootummaan lafatti deebisanii ammallee wal dhabi dhufi uummata lafatti deebisanii mootummaan eegumsa waan hin taasisiniif fi wal waraanuu jalqabanii gargarii baqatee wal waraanaa si jalqabee achiin duuba ammallee gargarii baqatee booranii iyyannat dabree TPLF arda booranii durii irra ture cufa eegumsa waraana maklaakiyaat kennite garri qubsiiftee iyyanti taani deemte biiroo muummichi ministeeraatiin baatee muumme ministeera Taamiraat Layinee mooyyal dhufe lafa wadhakkaatti kutee akkanatti bula jedhe garriin murtii taan didde arda cufa qabale yookaan ganda tolfatte alaaba Soomalii keedhaabu jalqabdee akkanaani gaafas lafti Oromoo adoo uummati iyyu gurguramte booranii qabeen dhaabbata ka akka tulaa dhamni jedhe raaba gadaan iyyan Oromiyaatti dabreen bulchaan kaan dhufe furmaat tokkollee hin kennu eege gaafa abbaan duula bulchaa Oromiyaa ture suni eege diqqoo haftellee opiidiyoon gurgurattee itti wal dhabanii abbaan duula baqatee mooyyale Finfinnee galee gaafa bar 1997 lakkoofsa Itoophiyaatti yaaliin lafa deebisanii yookaan galchuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin yaalamee naannoo tan galchuu fi birri miliyoon 87 dhimma kanaa fi ramadanii baajata sunillee warrum gaafasi bulchootatti waan tolchi beekaa eegi gaafasi takkuma Oromiyaan gam iliboruu eegi gaafasi takkuma Oromiyaan gam iliboruu Boorana kana ili darbite hin beektu boorani daaningaa Itoophiyaaf Keenya irra waan jiruufi lafti guddoo daldala yoo tolti yookaan kontorbaandiif tolti mootoleen wayyaanee garri walii galte uumatte diinagdee laftana callaa saamichatti dachaatee dhiifama filatan irra deebi'a. Ibsaannee gada barreeffam namni barreessa daddafanii dubbisuun akka malee namatti ulfaatti isaa madda heettanaaf akkan ta'u jira viidiyoon tunatti hin dhiyaanne fuula gariitti diqona guggufachiifte immoo naa obsasaniin jira barreeffam kanan hin barreessan dhiifi barreesse gartee gise garii waan muufi barreessanii akka dansa dubbisuu danda'anii mi'a taatu walumaa ilaalle irra deebi'amee armatti bulchaan gaafas dhufe furmaat tokkollee hin kenne eege gaafa abbaan duulaa bulcha Oromiyaa tursuni eege diqqoo haftellee opiidiyoon gurgurattee itti wal dhabanii abbaan duulaa baqatee mooyyale Finfinnee galeen gaafa bar 1997 lakkoofsa Itoophiyaatti yaaliin lafa deebisan
yookaan galchuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin yaalamee gartee yaalii suniif waan kan ittiin tolchan jechuun naannoo birrii miliyoona 87 dhimma kanaaf ramadanii baajat sunillee warrum gaafas bulchitootatti waan tolchi beekaa dheegii gaafasi takkuma Oromiyaan ila gara Boorana darbite hin beektu. Boorani daangaa Itoophiyaa fi Keenyaa irra waan jiruuf lafti guddoo daldala kontorbaanditiif tolti. Mootoleen wayyaanee garri waliigaltee uumte diinagdee laftana calla saamicha dachaateedha. Kontorbaandiin garri keessa yaatiidha. Nami garriitti qubu qabee hin foluudha. Maklaakiyaan tumama yookaan tiq mootummaatiin qilee buufamaadha. Gamhaanini dhiibba sababa abaawotiin Booran irraan ga'ani guddaatti jiraadha. Gamhaanini dhiibban sababa abaawotiin Booran irraan ga'an guddaatti jiraadha. Dhiibba kanaafi tagama naannoo Soomalii tanaani uummati Boorana tasgabbii dhabee diinagdee jaarrachuu lakkise tiq daangaa lamaanitti dacha'eedha. Yookaan abaawoo eega. Gamhaanini garri Soomalii ufiin jettu eega. Garriin laf dhiibidde caamuqiin baafteedha. Armatti irratti dhowwateedha. Barbaraani daangaan Booranaaf garri mooyyalee hagliibani waraanum tureedha. Barbaraani soda waraana mootummaatiin ardaani nurruma ciccitaa dhufeedha. Barkum lamaaf kudhanii afuri gosti Soomalii garriin kutaa magaala mooyyalee keessa caamuq fudhachuu fi waraan cima banteedha. Waraan kanaani harka sirkaalatti yookaan mootummaatti jira. Meeshaa humna qabuun uummata haate Booranilleen waraan kana harka sirkaala yookaan mootummaa jira. Meeshaa humna qabuun uummata haate Booranilleen barbaraani waraan daangaa lamaanitiin waan leenjifamaa ba'ee fi orde dhukkubse ofirra qolateedha. Humna mootummaan qindeessitanii uummataan haatan jedhanii gaafii hooggantoota yookaan bulchitoota godina Boorana abba kanu jiloofa hidhanii gaafas tureen tulleen hin dabarteen. Tulleen hin dabarteen. Bara 2008 daawa zoonii jette ardalaye tula hangafa irratti gosti Soomalii garriin eebbifatteedha. Layeen ganda magaalayyuu hin taane taatullee warri mooyyal falmii keessa waan jirtuufi lay jedhe dhaattesse. Mooyyal falmii keessa waan jirtuufi lay jedhe dhaattesse. Maqaa daawa zoonii kana moggaafate uummati keenna iyya haga biiroo muummee ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleny yaa'ee tula keenna adoom falmannu zoonii irratti hundeessan jedhe iyyate ni hanqifna jedhe jaarroleef gada biriyaate amansiise daawa zoonii layetti maqaa eebbisan taani barkum 2009 biiroolee cufa caamuqetti ijaaruu jalqaban. Ufuma lay jedhan malee daawa zooniin mooyyaluma. Uummati Boorana bahee ijaarsa dhowwee misooma uummata dur dhaabbattan jedhanii umniti waraana ta mootummaa fi tiqii mootummaa cufti gara keennatti fuulleffate. Wanni kaani waan ta'uu diddeefi uummati Oromoo hundinuu wal qabatee ijaarsa biiroolee taanii dhowwe. Qaamni tokko bara 2009 galgal sa'aatii 11:30 irra eegale magaala mooyyalee keessatti Booranaaf Soomaliin dhahaan wal hadhani. Anu keessum ture. Warri
qophaa'ee waan nama hadheefi ijoollee Oromoo yookaan Boorana duufifte yookaan laafifte eegee nami Booranii qabu cuftinuu itti duunne dhoorre anu guyyaa kana in dhoofame dhiikii gula rasaasi ba'e eegi hojja suni mooyyal haga nageellee Booranatti waraani fulum cufatti boba'e dhimmi lafa dhimmi lafeeti uumati keenna baqdhiise dhalaa fi dhiiranii hidhate waraanatti bobba'e biiroolee Soomaliita magaala mooyyaletti ijaaramte hunda ni diigi warrallee hadhe lole rifachiise gootichi daangaa Oromoo Booranii waa'een daawa zoonii waraan kan jala dhufatti warrallee hadhe lole rifachiise gootichi hangafa Oromoo Booranii waa'een daawa zoonii waraan kan jala dhufatti akka mootummaan Soomalii daawa zooniin duruu hundeeffamte akka mootummaa Soomaliitti daawa zooniin duruu hundeeffamte dabarteedha caasan isii diriire hojjettoonni minda ittiin nyaachaa jiran sababa zoonii taatee fi hospitaalii magaalaatti ijaaramee jira bu'uuraaleen misooma hedduun maqaa kanaanii waada galamee fi ijaaramaas jirti dhugaan jirtu tanuma fudhadhaa daawa zooniin biiroolee layee qabdu hin jirtu biirooleen isii mooyyalum jirti yeroof garuu mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsi godina Boorana dhimma kan irratti maaliif ibsa kennuu dhabe Abiyyiin hoo maaliif callise isanitti himna caqasaa biyya amma Oromiyaatti bulchaa jira uumatni yoo haqi jiru itti himanii waraan kaasuu danda'a sodum tanaafi malee daawa zooniin hundeeffamuun dhuga jirtu tana gada baasuun sababa nam dhibdeef qabaachuu ni dandeetti garuu callisuun furmaata tokkollee hin qabdu uumatni hiriir nagaa oliyyannoo guute qaam dhimmi ilaaluu fi dhiyeessuufillee qaam dhimmi ilaaluuf dhiyeessullee dhageetti dhabe hafe waa'ee alaabatii fi adoo iyyinu daawa zooniin beekamtii argattee jirti mani marii bulchiinsa mootummaa naannoo Soomalii daawa zoonii mirkaneessee jira zoonii hundeessuun immoo eeyyam mootummaa federaalaa hin gaafattu naannoon baajata ittiin ijaartu qabaannan godin hundeessuu fi eeyyam mootummaa federaalaa irra hin barbaaddu kanaafuu dhimma kanaatiin hin sobamina daawa zooniin naannoo Soomaliitiin bultu Oromiyaa kutaa Boorana magaala Mooyyale keessatti ijaaramte mirkanooftee jirti walumaa galatti yoo iyyannaan taateef yoo mal dhibiin taatellee malaaf malte dhugateen dhageessifnuuni yoo fudhanne malee daawa zooniin soba waan jedha bira yaa'u qabna dhugaan jirtu tana warri afaan Soomalii beektani sooshaal miidiyaa mootummaa naannoo Soomalii hordofuuni hubadhaa barbaraan haqiin teen hordoffi dhabde akkanatti akirra guruu jirraa jedha furaa bulaa deebanaa galatooma barreeffama kan ittum du'ee yafixee dubbiin akkan jirti ani fi yoo nami barreeffama nami nu argaa hin dubbisa nami sooshaal miidiyaa kan irra jiru waan ana sirratti dubbisee reef yoo dubbadde agartee waan asirratti dubbiseef nami barreeffama guddaan dubbisu keessattuu namni keenya gareedduu jira biyyee jira biyyaan al jira agartee waan akkasii suni hin dhageeffatanii tan dhageeffachuu hin danda'anii namni cufti yaa dhagooweedha agartee wanni daawa zoonii warri hubannoo sirra qabu barreeffama kan namni barreesse waan qoratee irratti argee jaarsiti dubbisee jaarsisaan dura laf jiretti dubbisee taa ijoollummaan beeku cufaa wal qabsiisee
barreeffama kan dhiyeesse barreeffama social media irratti ni jira ammoo warri barreeffama deebitanii kan dubbisaa barreeffama kan warri qaraa hin dubbisnillee yookaan asumallee caqasuun dandeettanii sheer tocha wal biraan gaa rabbiin tokkummaan nu dhufinna tokkummaa taajabaan nu henna tabarreeffamalleen agasi dogongora kakkaallee jiraatillee biraan adeema saniin jedha barreeffama dheeraa kana kan dubbisuun gisa gariin ulfaatti akkuma taataatu ammoo baddeessunillee hoyaa finde akkasii duuba rabbiin tokkummaan nu dhufinna saniin jedha wanni badde hin galtii silayyuu ammoo wanni guddoon nagaanii waan fedhatanillee waan laallatanillee harum nagaatini yoo fedhatanirra mala akkasii warri amma jiranilleeni dabaaf cubbuuni akka isaan duratti xaxamtee sirnilleen tokkumaa taatuti ammoo daba cubbuun tunini oluma dhuftee agartanii warri ammaan tanaalleen bulchitooti lafteen harka qabdanilleen isaan kadhannaa silayyuu laf walumaan qabna agartee nu caala yuusan uffadhu kubsuu dandeetti agartee carraa qabdanii fi dandeetti qabdanii fi falitti qabdan cufaanii agartee tadabartee duraa yoo tadabartee deeffachuu dadhabanii akka dabii ammaan eegi dur namatti agumqara saamamaniin hafanii agumqara fudhataniin hafanii akka isaan nuutochitan bulchitooteen agartee warri nu duriyaa warri godin ka duriyaa gaffageessee anu akka himta hiyyatti isaan kadhadha agartee dabaaf cubbuun isanillee namni yoo keessa dubbisuutti barra akka barreeffama irra hubannet isiinu isanuma hachi agartee isan ammoo waa warri haan balleessi waa warri isaniin dura balleesse beetta akkasii hojii waan namni tokko yakke namni bir dhufee qajeelcha namni bir dhufee midhaas wanni hamtuuni waan namni tokko midhaase atilleen dhuftee agasirra midhaasuu danda'u qabda waan namni tokko yakke atiin bir dhuftelleeni xurii isa sun cuf baafte waan inni yakkelli sulle cufoo midhaasire akkasiini ufillee wabaate ufillee gammadde gosallee wabaate gochilleen si galatoonfatte sirra gammadde jechuudha namni tokko waan gosa tokko midhaase qarafasti adoo nam gammachiisu wadon taati ufuma tasaatiif iyyuu gammachiisuuf hojjechuutti isirra eegama dastaalleen akkasi agartee waan tokko gosa hojjette qarafasti atiyyuu ufee jirta tan ta'eetuma ufuma hojjette dursuuf gammachiisuuf iyyuu waan nam gammachiisu jechuudha akka wanni sullenittu akkasidha bulchitooti aga oromiyaa federaala jirtan gubbaalleen oromoo hattaanulleen oromoo galat waaqaa arlafa oromoo tarkaa qaba agartee asiin dura yaali godhanii baajat guddaallee miliyoona 87 ramadanii fi achuma dhabamteedhan mootummaa kam keessa kataatiin beeku arab keessatti hin tunde agartee yaali lafa deebisuu tana mootummaan naannoo oromiyaalleen irratti hojjate garuu ammoo waan sun galmaanoo adoon gahin jidduu tafteedhan isa warri ammi jiru isa warri am lafa harka qabdan ha ammi jirtan adoo yaada kee galchitanii oolchitanii odoon bulchin agartee dhimmi kun lamma magarsaa gaafa booran dhufe asii high schoolii kan keessatti hortaa video sun magarran deene waan inni jedhe dhimmi boorana dhimmi mooyyali dhimma boorana callaaniti dhimma oromoon cufaati jedhe agartee innilleen akkas jedhe barsuun abdiin uttore adoo abdiin eegannu dubbiin taalleen hin taane afti akkum innilleen gaafas jedhe suni dhimmi mooyyali dhimmi daangaa kana dhimmi boorana callaaniti dhimma oromoo cufaati wanni isiin nu calla dhibidee teenne dubbannuuf marroo itti dhiyaanne kee qubannuuf silumayyuu rakkoon tokkini namitti dhiyaati dhibti nam gabir jir caala namitti dhiyaati dhibti agartee yoo namitti dhiyaati sun dhibamee irratti iyyee hafagoo jirulleen duunama ayya isanimatti iyyuu jirra agartee warra mootummaa tabitu mootummaa nam diqqaa nam guddaa jaarsin jenne agartee dhalan jenne dhiirin jenne warra dhimmi kun ilaallatu waraanan alatti waan kan faltee haawa agartee waan kan faltee haawa malisii fuudhaa qajeelcha laftan cittee badu dhoowwaa yoo qara cittee dabartellee
mala gammootummaatiin shakkummaan jirtaa dubbatanii malumuuf kee jirtaa dubbatanii wamargin haa dubbatanii malee ibsi kenname wanni suyya kennamte dabarte jibbaadhaa haguma fee jabeeffadhaa yaadi jedhu injiru agarte nu dhaqqabnu waan taatefi isum shakkiin teen tunin wanni amnu waaga garhun cufteenu yaada hanirra yurballaa isan qabaattanillee been yoo qabaattanillee wagarsiisa sanin jenna silumayyuu warra laftan duriyaa unamma walir walii khililaa malee agarte yoona kan argu malkhiyyaa yoona kan laalu lafa soobaleen kutattee dabartuuni naannoo oromiyaallee gammachiiftu oromoolee gammachiiftu bulcheetu nu duriyaatullee gammachiiftu namu malafaa gaafin itti dhawuufa jira malii yeroo fudhatuufa malee namni kamiyyuu waan itti callisnatti fakkaattu ammoo waareen fulum galtee mi'oofti isan kadhanne agartee wanni kun guddoo nu dhibdee wanni keessattuu daawaa zoonii kun akka malee nu dhibdi waan naan lafa haqar dhabneeyyuu hin beekna agartee yoo ammoo tulleen dhuftee nurratti akkan jette agartee wanni nu eegannu hin jirtu jechuudha labsuun dhiiradduutti dhabnee lubbuu dhuugitti dhabnee namitti dhabnee satti dhabnee agartee daangas eeguu fi booranii haa keenyaaf Itoophiyaallee wanni inni ittiin ta'e hin jirtu agartee qeencayyuutti diqqaanne agartee rakkoo diinagdee har'a booranii hin qabne tan cufaaf nu saaxilti agartee booranii mataa wayaa madhabee gaafas badee eegum lafa dheedumsaa ta'e sun cuf dhabee